Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii eegaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti akka intro video YouTube'dhaaf ta'u akkamitti akka hojjechuu dandeessan kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Eegaan akkuma beekamu intro hojjechuun baay'ee ulfaata. Garuu har'aan kan isinitti argisiisu akkamitti intro video YouTube keessaniif ta'u haala salphaa kamiin salphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka hojjechuu dandeessan karaa baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Kan eenyumtuu ittiin hojjechuu danda'u kan isinitti argisiisu ta'a. Hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turaa jecha video keenya like gochuun akkasuma channel keenyaaf warroonni hamma ammaatti haaraa taatan subscribe gochuun hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Duraan dursa application Pexlab jedhu tana gabbuufattu jechuudha. Appiin kuni baay'ee bareedaadha. Application Pexlab jedhamu kanatti dhimma baana jechuudha. Inni lammaffaan Kind Master immoo boodarra isin gara isaatti kan deebinu ta'a. Ammaaf Pexlab isin argisiisu nu faana bu'a. Pexlab keessan ongootanii bantu jechuudha duraan dursa. Pexlab keessa yeroo bantanitti waan kana barreeffama new text irratti qabdanii bakka tanarra cuqaastu bakka qubee tanarratti ergasii as iddoo edit tanarra cuqaastu jechuudha. Barreeffama kana hidhanii kan ofii keessanii barbaadan maqaa dhaabbata keessanii yookiin maqaa YouTube channel keessanii isa video hojjechuuf yookiin intro ittiin hojjechuu barbaadan sana barreessitu jechuudha. Anammoo Oromoo Samsung jedhu okay done. Egasii okay iddoo tanarra cuqaasa as deebi'a jechuudha. Haala kanaan amma bifa kanaan saayizii barreeffama kanaa filadhaa jechuudha. Egaa haala kanaan godhee fontii isaas filattuuf jechuudha. Isa kamtu gaariidha jettanii isin mijate keessaa filattu ammaaf kanumaa filadhu. Erga haala kanaan bakka filattanii amma kalara filattu jechuudha. Duraan dursa asosoo kalara hin deemne iddoo stroke itti tana irratti cuqaastu ni bantu jechuudha bakka kana. Bakka kanarratti halluu diimaa yoo filattan gaarii ta'a bifa kanaan. Diimaa irra gootu. Torbarra gootan bareedaadha bakki kun. Torbarra gootan bareeda. Erga haala kanaan gootanii amma wanti isinirraa eegamu bifa kanaan erga barreessitanii iddoo kanarratti bakka kanarratti cuqaastu jechuudha. Erga cuqaastanii bakka kananii bantuuni bakka kanarratti amma bool gootanii akka inni guddate yookiin barreeffama kana bool ta'uu gootu jechuudha. Bifa kana gootu ergasii right gootu jechuudha. Haala kanaan erga gootanii amma yoo feetan bakka kanarratti 3D kana on gootu. Dhiphistuuni. Haala kanaan erga gootanii right gootu. Right erga gootanii amma as bakka kanarra dhuftanii bakka kanarra cuqaastu. Bakka kanarratti cuqaastanii kalara isaa isa kana filattu jechuudha. Erga kalara kana filattanii suuraa hojjetan kana barreeffama hojjetan kana picture kana save gootu jechuudha. Bifa kanaan yeroo save gochuudhaaf garana dhuftan bakka kanarratti xiqqoo gabbuutanii ultra filattuu qabdu. Bakka xiyyeetan irratti erga tuqxanii as iddoo ultra itti tana filattu kana booda save to gallery iddoo tanarratti cuqaastu. Save to gallery erga gootanii bakka kana home button keessaniin baatu jechuudha. Erga baatanii Kind Master keessan bira deemtu. Kind Master keessan ni bantuun jechuudha. Erga bantanii iddoo pilaasii kanarra cuqaastu ratio 16:9 kanarra filattu. Erga bakka kanarra geessanii background yookiin iddoo media itu tanarra cuqaastanii background filattu jechuudha. Background ammoo adii filattu. Adii yeroo filattan bifa kanaan duratti harkistu. Erga harkistanii duuba deebitanii right gootu jechuudha. Amma
suuraa amma hojjannee dhufne sana fennaa jechuudha. Sana fiduudhaaf Pexlab bira deemna. Pexlab irra rogan as jira barreeffamee jireef nutti filanne bakka kanarratti gadi buufannaa jechuudha. Bakka kana filanna. Erga filanne xiqqoo bakka kana duratti harkisna. Erga duratti hagan harkisne bakka kanarratti amma iddoo ammallee as bakka kanarra cuqaastu. Erga cuqaastanii iddoo miidiyaatti kanarra cuqaastanii viidiyoo kana filattu. Viidiyoo kana ni filattu jechuudha. Viidiyoo kana please description boxii keenya jala linkii isaanii argattu. Kallattii saniin seentanii download godhachuu dandeessu jechuudha. Bakka kana ergasii sirriitti kana erga guddistanii bakka kanarratti xiqqoo gabbuutaniiti iddoo blending jettu kana filattu. Ergasii as iddoo hard light jettu kana filattu. Ergasii click gootu. Bakka kanarra deemtanii picture keessan kanaaf jechuudha. Animation filattu. Animation isin filachuu qabdan. Isa kana filachuu qabdu jechuudha. Erga filattanii bakka kanarra deemtanii cuqaastu. Amma bantanii mee check goona jechuudha. Haa hojjechiisnu. Akkuma isin argitan kanaafinu haala kanaan intro miidhagaa ta'e hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana gaggabaabsitanii sirrii viidiyoo sanaa fiduu qabdu jechuudha. Sirrii viidiyoon irra jiru sanarra fiduu qabdu. Kanas xiqqoo ni xiqqeessituuni. Sirrii viidiyichaa fiduutu isinirraa eegama jechuudha. Hundi isaa wal qixxaatuun irra jiraata. Bifa kana erga gootanii deebitanii tabsiistu jechuudha. Kunoo akkuma isin argitan kana haala salphaadhaan intro viidiyoo keenyaaf ta'u viidiyoo isa YouTube'dhaaf ta'u jechuudha. Intro miidhagaa karaa baay'ee salphaa ta'een hojjenneerra jechuudha. Akkuma isin amma argitan kana intro kana daqiiqaa gabaabaa keessatti hojjenne jechuudha. Akkasuma osoo hedduu nutti hin dheeratin yeroo keenyas osoo nurraan fudhannee intro bareedaa ta'e hojjechuu bilbila keenyaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Eegaan hordoftoota keenya maarree barnoota keenya har'aa isinitti tole viidiyoo keenya like gochuu akka hin irraanfanne jecha. Carraa kanaa wanti isin argisiisu erga bakka kanarratti haala kanaan hojjettanii wanti gochuu qabdan xiqqoo booddeetti deebitanii bakka kanarratti eega cuqaastanii ni baatuni. Ergasii viidicha san erga cuqaastu jechuudha. Kallattii bifa kanaan save godhachuudhaaf as ergasii iddoo share taanee argitu. Iddoo share tanarratti yeroo cuqaastan iddoo as export jettu tana argattu. Bakka kanarratti erga cuqaastanii bifa kanaan isinii fida jechuudha. Amma bakka kanarratti iddoo skip jettu nu argitu. Bakka kanarratti skip gootu. Kallattiidhaan galaarii keessan keessatti save isinii tahaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan galaarii keenya keessatti save tahaa jira jechuudha. So yeroo nurraan fudhanne haala kanaan intro YouTube'dhaaf isinis ta'u hojjechuu dandeessu. Akka irraa fayyadamtan dhibbaan abdii qabna. Maarree barnoota keenya karraaf qabnes ni dhaanne kan amma hordofaa turtanidha. Barnoota keenya birootiin hamma walitti deemnutti nagaan nuuf tura.